rifatun ammaka kiu jechuun ammaka gatiin itti baase uffanni itti baase fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaka roobe adaamaa na fakkaatuun ammaka roobe Addis Ababaa na fakkaatuun ammaka umriin kee meeqa dhugaa faafi mee akka umriin kee meeqa rakkoon qabu please faafi wallahi mee arra sirratti ilaala shamara keenya akka dhugaa dhugaatii wallahi dhugaa jedha maali rabbiin azaabatti isin naqu idilii miti haraama miti hoosise maal rakkoo qaba maal goota warri na jala teessan kun namni dhibbaa fi digdama maal goota mee dhugaa nuyin ishi ita dhageeffadhu akkasuma qixaata ni himta yoo qixaata keessatti hafuun hin jiru ni himta yoo qixaatamte ni himta umrii kee aseera ammas asumni keessa jiru let's go guys dhibba shanii oli ammas dhibba shanii oli okay dhibba shanii oli waliif haa gallu never sagalee taallee irraa kaase ati daa'iman taane ummaan teessi ergattee si kuuftee amma arabaa ergamaa jirta warra keetti ergamtee kuuftee umrii kiyyaatii fi sagalee kiyyaarraa rakkatanii garuu qixaatii kuma ol qaxaaf abaaboo furgaayis kina taabila warri mana isaati duruu taabtaa godhanii dhibba guutan wow weeni tala shawaa namni biraa guys abaaboo lama qofa abaaboo lama si waan siin jedhu salphadha wallahi waan siin jedhu oo jiitu oromiyaa galatooma obsaa kiyyaa gooteera galatooma ishi waan qabdannaa kennaa ni qixaanna waan siin jedhu waan si gaafadhu inti fi yaani ishi wayaani gaafii namaa seeraan deebisi gaafii jechuun miira keessaa bahi I'm so sorry abbaa kan kooni gaafii na gaafachuudha as biraan dhufne yaani akkam jechuun atiitun daa'ima namni waan gaafanne bira taraati ta'e nuti sagaltaa maalii jee daa'ima osoo waan gaafatin bira deema daa'ima koo haala birrii kennanii fi haala naanaa kennanii bira taranii kanaaf hin jaabi gaafii nama dhagaa waan mana godhame muluu hin waan ta'eef waan nyaatamu kennanii bira taran ekkoo kanaafuu daa'ima qabanii waan qabdannaa kennaa onneefaa woo intala oromiyaa intala shawaa galatoom waan qabdannaa kennaa please dabiliidha amma dabiliidha wanne isinii tole waan qabdannaa kennaa dabiliidha waan isinii tole naa kennaa dabiliidha please ani giiftii naan kenninadha taataabii naa godhanaa 880 taataabii godhanii bira waan qabu kan hundi hin caalla yeroo hundi wallahi oromoo wajjin keessattuu gaafa taphadhu warri mana kiyyaa gadi aana dabiliidha dabilii yoo barkiina wallahi taataabii godhu ekkoo amma waan siin jedhu haasoo keenyatti haa deebinu isaan dabilii banan taataabiin 230 galan maal nama 200 na jala jira baran buchee tiyya hin booyinka maaliyo maa daa'imni waa kadhataa namumaa kennaafi amma waan siin jedhu giiftiin barbaadu taataabii godhaadha jedheen abbaan kiyya giiftii yoo daa'ima dhageeffa dhufaa fi daa'ima gizee itti dhufan gaddi jedhanii mallaa keessa dhungatanii biraa deeman salphadhu asuu daa'iman jedhamne anaan daa'iman aan jetta an akkamitti daa'ima nama kun rifeensa gurraacha baasee adii eeggataaru firee nama akka gootama maal jechuu bai adeemsa firee lama akkan anuun baasa abbaan kiyyoo fuula kiyya kan seeraan tolchanne anuun baasa ati amma kaachiisan duru daa'ima maa ifin jettare eega kaachiisanuu baafte eega rifeensa ofirratti agarte daa'imummaan hin jiru sagalee kiyya waa'ee daa'ima haasaan jette balee koodhe amma waa'ee daa'ima siin jenne abbaa koodhe guddadhee giyee dubartii guutuu taalaa biyya namaa keessa deemaa jira maraataa isaan dhufe gudaarra subhaanallah ekkoo kanaafu kana gaane kan isin jechaaru bara akkanatti oofamani malee keef yaani akkatti oofaman akkatti oofaman uqattu sagalee dheeraa ni bareeddii eenyu nabbareeddee rakaadde sagalee kiyya nabbareeddee rakaadde
Ifeesi bareedde malee nuti nu bareedaan jirtu re. Oome. Kareenii walloo iji badoo itanam. Maaliif afaan Oromoo bareechanii haasawuun namaa sirreetii qaba? Sagate. Bakka na yaa'u. Yaa'u ummanni kee istii qaba bakka gisee biraa ta'an. Maaliif akka nama humna qabu fardi bashannanni kuma Ayyee akkasiimi. Okay. Beekun yoo akkas taate haasi moosisanii. Okay. Ani anaa'u na mo'in ansi mo'in. Ishi 500 gad deebisi akka namo'i bakka. Hidhiin tee gurraattiidhaa safaafi. Jechuun waan biratti fudhatin gaa diimtuu natti fakkaataaf isin jaanee. Kan warra mana kiyya kana sirriitti haaraa jettaaf ta'ee isaanii gadi uwwisanii. Waan inni haasawaa dhaggeeffachaa jiru. Naa deebisiree yaa waan nan si gaafadhe namni waan sitti haasa'uuf beeka haasoo namaa maali? Hidhiin kee gurraatti jechuun maal? Jechuun hidhiin tee gurraattiidhaa'ii bakki kun an kanaaf siin jedha haga kanaaf gurraacha miti. Itti hojjechiifadhee waan gurraacha. Itti hojjechiifadhee waan gurraacha. Okay, diimaa gubbaan gurraacha hojjechiifatte namni gurraacha ni jibbaate maaliif irratti hojjechiifatte? Alalatti laga. Ani faafi namni nama biraa. Namni nama biraa ni ani. Okay. Akkamitti no? Zamaara si wajjin mara taaro. Guys, taaptaabii godha taaptaabii. Maajuu jira baras taa'e. Ayyee jechuun Jechuun baachuu. Jechuudha caadasa waan jiru. jechuun Dhugaa kee jira tokkos. abaaboo Ajib. abaaboo afurnaa kennaa gaayis. Guys, baay'inaan isin turre caalaa taaptaabii godha wal bira jirra koo. Maal namni amma naaf taaptaabii godha hin mo'anii bara. Shaangultii kan mana kee keessa bu'ee gurraa sana dhee. Yoo ta'e nama 300 as jala ta'a. Namni 300 kun taaptaabii yoo gootanii meeqa dhufa? Galatoomii namni biraallee abaaboo godha. Yaadame. Namni biraallee abaaboo. Thank you Madin. Is barbaachisu. Taaptaabii waan dursuun qabaa jechuudha. Maaliif teemaa fakkaatti lakkee ani hin qabu takka teetiitti silaa. Warra jabbaatti ta'ee kiyyaarraa subhaanallah warra koomentii kanuma barreessan immoo kan Oo galatooma abba. wanta tokko sun darbii taaptaabii godhaan dursa. Oo galatooma. Dursa argitanii. Ishi amma dabiliidha guys. Amma dabiliidha. Oo taajuu ammee thank you. Reechoo galatooma. Dabiliidha xabaaboo lamaa fi giiftii 20 kennanii fi goosatan. Wallahi namni 300 taaptaabii yoo gootatti meeqa fulaala. Akka isaan dursudutti amma ilaa isintu dursaa jira. Asas deebisiiti keessa. Okay. Amma dabiliidha please. Wanni xiqqoon isin naa kennitan gatii qaba. Billa aleekum Wanni xiqqoon isin naa kennitan gatii qaba ammaan tan. Okay. Please carraa kana fayyadama. Giiftii pointisiidha ammaan tana dabiliidha jechaadha. Dabiliidha. Wanta yoo inni 10 naa kennitan dabiliidha please. Waan barbaaddan abaaboo onnee miila mataa harka garaacha waa hunda naa kenna. Faafimee naafiin cidha godhataa jirtii. Ati maaltu si dhagama jedhiin please noon gaafadhu an akkisi. Gaafadhe uumaan already ol kaase dubbe. Please gift. Gift please. Nu dura tarteerti please gift pointisii dabiliidha. Dabiliidha. Uummanni wallahi misiibaa qabdanii waan hin taane barreessinaa kobiliika godhataa tabii ta'uusa. Dabiliidha please. Wayne dabiliidha. Sakandiin dhumaarti dabilii. Dabilii. Thank you guys. Gurraa sana footore. Warra mana keetii humnaan qabanii midhaan. Inni yoo namni dhibbaa Galatooma. Wallahi waan sun barreessu jettan kan waan irraa keekumaan qabuun barreessina.
Enggak ada. Dan tawala katochu kiya. Ah, warra mana kee itu dursaa jedhamu warra mana kiyyaat dursaa jedha. Guys, itti mudda. Akkuma nun dursine yoo mawullee baanne akka nun dursine taabtaabii itti mudda. Taabtaabii itti mudda. Yoo an biraa daddabdan.